Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jecha har'a gaaffii isin na gaafattanii keessaa tokkoffaan warra bilokettiidhaan mana ijaaruu keessattuu luukii 65 L sheeppii bilokettiidhaan maallaqa gam nama gaafata. Inni itti aanu gaaffii lammaffaan jechuudha. Warra lafa seera hin qabne yookaan immoo kaartaa pilaanii hin qabne bitanii irratti ijaaruufis dhiisuufis na rakkisee maal gochuun qabaa kan jedhu. Inni sadaffaan immoo warra mana ijaartanii meeshaa keessatti galfachuu barbaanne waan ta'eef keessattuu meeshaalee elektiroonii ta'an gatii isaa gaafadhuutii nutti himii jettan kana isa kanarratti isin deebisuutii dhufeen jira. Isin immoo viidiyoo laayikii gochuutiin jalqabaa. Ani tokko ta'ee hin dhufe isin immoo baay'eedha waan ta'eef viidiyoon gara biraatti akka sheer ta'u laayik gochuun orsiinaa hundi keessan warri haaraa taatan sabskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya irraa yoo barattanii yoo irraa fakkeenya fudhattan ta'e. Egaa akkuma beekamu yaada keessan sabastaayitii keessaniif laayikii keessaniitiin waliin turaa jechaa jalqaba irratti warra lafa seera malee bite yookaan immoo lafa kaartaa hin qabne bite irratti deebisa. Itti aansuun warra ijaaruu itti aansuun immoo yookaan gaaffii sadaffaa irratti immoo warra ijaarratee meeshaa keessatti galfachuutii barbaannee gatii meeshaalee amma ittiin gurguramaa jiru gaafadhu nutti himii jettan isinii deebisaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti warri lafa seera malee yookaan waraqaa kaartaa pilaanii hin qabne bittan gabaabumatti lafti sun kan keessan ta'uu dhiisuutii danda'a. Maaliif wanti jala muramee hin jiru waan ta'eef lafa kaartaa hin qabne yookaan lafa seera hin qabne bittanii irratti ijaartanii booda kisaaraa biraa keessa galuurra yeroo ammaa kanarra caalaatti kan nama rakkise isaa fi kooliidarii jechuudha. Kooliidariin illee mana baay'eedha kan inni diigaa jiru. Baay'een keessan nu jalaa diigamee jettanii akka abdii murattanidha. Wanti hundumtuun darba waan ta'eef takka isin qaqqabee roomaa gochuu hin dandeenyu warri isin jalaa diigame waaqayyo deebisee mana isinitti ijaaru jechuutti hin barbaada. Kanaafuu lafa kaartaa pilaanii hin qabne bittanii bituun keessaniyyuu lafa sana gaafa bittan maallaqa itti baastaniitu bittani waan ta'eef ammayyuu kisaaraa keessa jirtu otoo addan baafatiin lafti suni boodatti kaartaan itti kennamuutii danda'a, itti fudhachuu hin danda'a, karaa kam siisteema kamiitiin, karaa nama kamiitiin kan jedhu otoo wanta jala muramee murtaa'e harka keessan irraa hin qabaatiin lafa kaartaa pilaanii hin qabne warri bittan irratti hin ijaarina kun kan keessan ta'uu dhiisuu danda'a yookaan immoo kan keessan miti lafichi kan jedhuutiin isinii deebisa. Itti aansuun warra mana ijaarrachuutii barbaaddanii mana ijaarrachuudhaaf egaa mukarra bilokettiiyyuu wayya. Maaliif gatiinsaa tokkumayyuu dhufa garuu immoo bilokettiin xiqqoo ishee isa mukarra ijaaranirraa birri intinaa godhaa jechuudha. Birri baay'ee barbaada. Piroosisiin qabu garuu bilokettii takka waan barbaachisu achi keessatti guuttatan taanaan agasmaraa piroosisii godhatee nama hin dadhabsiisu. Manni mukaan ijaaramu mukiin barbaachisaa akkasuma yeroo ijaaramutti saagamuu jedhu mismaara jedhu akkasuma maagaraa jedhu yeroo ijaaramee uumuu hin maragamaa cidiin jira waan meeqatu jira jechuudha. Oqqeen jira inni oqqee maraguu inni ashoo agarafuu inni kun waa meeqatu jira waan ta'eef dandeenyaan utoo danda'amee si yaaltanii bilokettiidhaan utoo yaaltanii baay'ee tokko gaariidhaan jedhan akka kootti akka yaada kootti garuu immoo kan hundi keessan danda'eerrattidha kan isin xiyyeeffattanii murteeffattanii itti seenuu dandeessanii. Egaa mana bilokettiin ijaaruun luukii 30 ta'e 35 40 luukii 65 L sheeppii bilokettiitiin kan jirus gaaffiin akkasii ni jira. Luukii 65 jechuun egaa bilokettii 2,000 olii fixaa jedheetiin tilmaamaanii jechuudha kanan isinitti himu. Gaafa mana ijaaruuf jettan immoo ogeessa faana walii galtu miti hiree ogeessumtiin sirriitti guutummaa guutuutti ulaagaalee mana ijaarsaa barbaachisan meeshaalee ijaarsaa mana ijaarsaa barbaachisanii otuma beeku gadi buusee jechuudha kanan dubbatu. Akka kanaas sigaadha gaafa itti galamu piroosisiin achi keessa jiru haga duratti walii galtan irra caala waan ta'eef guutummaa guutuutti yeroo ammaa kana bilokettii tokkoon ishee birrii 41 hanga 42ttidha. Ani kan ammaa kanaan odeessa garuu boruurraa yookaan immoo kan ganamattiin horii galgala kana ittiin hin turre ta'uutii danda'a waan ta'eef ani mana bilokettiitiin ijaaruun luukii 30 40 50 65 haa ta'u L sheeppii Ameerikaa mooddii servisii waan barbaadan haa ta'u jala muree miliyoona 1 miliyoona 2 200 200 500 yoon isiniin jedhee kuni isiniif dhaabbataa ta'uu dhiisuutii danda'a yookiin isaa gadi fixa yookaan immoo isaa ol fixa. Walumaa galasaatti jabaattanii wanti isin of amansiisuu qabdan mana ijaaruun baay'ee tokko salphaa miti jechuudha. Baay'ee ulfaata. Keessatti immoo akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu
namni isin mana sana hojjechiistanii nama sirrii nama qabatamaatii wantichi keessa jiru hundumaa sirriitti isinitti immoo maallaqa isin walirra keessanii itti kennitan innis immoo akkuma isinitti kennitanii walirra kaa'ee waan hojiirra oolchuu qabu baasii gabii kana ta'ee sana tirrisii asii kana dabalee kan jedhe isinitti himudha yoo ta'e haga tokko omaan jedhuun alatti mana ijaaruu gaafa jedhamu akka salphaatti akkasittiin gaaffii gaafattanii bakka itti galamu miti jechuudha. Ofumaan siistanii yeroo jalqabdan irratti haamilee yookaan abdii horachuutiin yoo itti seentan ta'in alatti mana ijaaruun luukii 30 irratti birrii 500 qopheessaa birrii miliyoona 1 miliyoona 2 osiniin jedhe kun murteessaa miti jechuudha. Maaliif manni ijaaruun unumiti warrumti biyya alaayyuu jechuudha. Warrumti madaamonni keenya warrumti nuti bira jirru iyyuu manni isaanii ijaarameen dhumu. Otuma ijaaranii waggaanii kana asitti dabaluu achitti waa hir'ate jedhu asitti waa hir'ate jedhu manni hin dhumu. Haga ta'e immoo abbaan ta'e mana ijaarrachuuf gaafa ka'e mana kiraa keessaa kan na baasu jedhee murteeffate wanta humni isaa danda'utti yoo galee of amansiise baasii jalqabarra barbaachisu meeshaalee ijaarsaa mana keessatti barbaachisu ogeessa faana walii galee nan danda'an ijaarradha jedhee ija isaa qabateetu itti galaan alatti ganaa onu warra lafa jiru miti ogeessumti inni mana sana ijaaruyyuu numti harka isaarra jiru guutummaa guututti wanta barbaachisu beekuyyuu jala muree amma kanaa si gaafataa jedhee hin himuu jechuudha. Erga keessa jalqabdanii keessa geessanii booda kana hanqatii sana irratti jechuutti ka'a. Yeroo sana immoo jalqabanii dhiisuun hin jiru akkasittiin itti fuftuu jechuudha. Inni guddaan immoo asirratti ofirraa kaasee wanti isinitti himu yoo jiraate isin maallaqa walirratti qabadhaa. Wanti hin hojjetamne hin jiru hin dandeessu. Wanta tokko keessaan baasina asii binnaa achii ordarii goonaa kana goona sana goona jechuurra waan hundumarraa bilisa of gootanii sirasii taatanii maallaqa keessan kan ji'a 2 kan ji'a 3 haga 4 5 6 haga waggaatti iyyuu yoo ta'e walitti qabattanii yeroo tokkotti jalqabamee taanaanii haga tokko qixxeerra dabarsullee ni dandeessu jechuudha. Jalqabsiistan taanaan yeroo sana immoo adeemsa keessa itti jabaachaa abdii horachaa deemtu waan ta'eef haala kanaatiin itti fufuutii dandeessuu isiniin jedha. Haga tokko isinii deebiseera. Isinis immoo asirrattis yaada qabdan koomentii irratti naa barreessuu dandeessu. Warri immoo mana ijaarrattanii meeshaalee gabaa keessas ta'ee elektiroonii kanneen akka firiijii maashinii isaan kana gatii gaafadhuuti nutti mii naannootti jirtu jirraa jettaanis immoo isin rakkina tokko hin qabu jechuudha. Inni meeshaa bitanii manatti galfachuun gabaa guyyaa tokkorraati. Ani immoo har'a suuqirraa gaafadhee dhufee toonsiin itti himee bor immoo bakka sana hin jiru jechuudha. Kanaaf birrii harkatti qabattan taanaan guyyaa tokkotti namatu isinii bitootee murteessitanii gabaa tokkitti deemuudhaan meeshaa barbaadan mana keessanitti galfachuu dandeessu. Kuni wanta nama cinquun jiru. Meeshaaleen ani kaleessa eeggadda kanaanan bite sanaanan bite isinitti maa ture har'a bakka sanaan jiru. Kanaafuu har'aan isinitti himee borummoo sanaan argachuus dhabus waan dandeessaniifu akkasittiin qabadha. Egaa warri lafa seera hin qabne kaartaa bilaanii hin qabne bittan bituun keessan iyyuu rakkoo keessa jira waan ta'eef aga waan sana adda baafattanii bakka geessanitti irratti ijaaruu irratti otoo jarjaruu baattanii booda hidhaa guddaa keessa galuurra deebii isa kanaan isiniif qaba. Yeroo ammaa kana lafa duwwaa bituun baay'ees immoo waddadee qaala'ee waan jiruuf zim jettanii birrii keessan baastanii maatiitti kennitanii nama achiinsaan beekamnee qotee bulaa baadiyyaa keessa deemanii bitanii ijoollee baay'eetu kisaaraa keessa galaa jira waan ta'eef akkas ta'ee birriin keessanii iddoo isin hin barbaannee fi wanta isin hin barbaanne irratti isin jalaa qabamee taa'urra of biratti qabattanii biyaansi lafallee manallee yoo dhabdan maallaqa harkatti qabattan taanaan galtanii hojii barbaadan bakka barbaadanitti zanaafata.